Ashamaar kafuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo sagantaa tokko qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Sagantaan tiyyata guyyaa har'aa abbootii gadaa warra abbootii gadaa ofiin jedhan ilaallata. Silagaa abbaan gadaa Oromoo rakkoo Oromootti gale fixuuf abbaan gadaa Oromoo rakkina Oromoon keessa jirtu argee bakka danda'u cufaan furmaata itti barbaaduuf abbaan gadaa ka Oromoo keessa jiraatuuf. Eega abbaan gadaa ka yeroo Oromoon ajjeefamu, yeroo Oromoon hidhamu, yeroo Oromoon tumamu, yeroo Oromoon biyyarraa ari'amu, yeroo Oromoon buqqifamu hin dubbanne rakkoon agarre gaafa diinni Oromoo dhahamu, gaafa diinni Oromoo buqqa'u, gaafa diinni Oromoo hidhamu, gaafa diinni Oromoo ajjeefamu qarqaarsa jedhee midhaan kumtaala kumaatamaan fe'ee mana diinaa dhaqu Abbaa Gadaati moo Kadiree Biltsiginnaati? Akkan hin argutti kuni Abbaa Gadaa Oromoo osoo hin taane Kadiree Biltsiginnaati. Kadiree Biltsiginnaati. Maaliif waan kana kaafte yoonaan jettani? Guyyaa manni Oromoo gubatu, guyyaa haadholee Oromoo irraa gagguuranii ilmaan isii fuuldura haadholee Oromootti ajjeesanii, guyyaa dubartii Oromoo gudeedanii, guyyaa dubartii Oromoo gaffuudhanii uleen qaama isii cicciranii, guyyaa daa'imman Oromoo bakka fedhanitti akka fedhanitti ajjeesanii abbaan gadaan dubbanne, abbaan gadaan mul'anne gaafa TPLFiif ilmaan TPLF wal loltu ka midhaan kumaatamaan fe'ee Maqalee deemu Abbaa Gadaati moo paartii Biltsiginnaati moo Kadiree Biltsiginnaati? Kuni gaafii ummanni Oromoo cufti uf gaafachuu qabu. Ganna lamaa ol Oromoo Wallaggaa irratti, ganna lamaa ol Oromoo Gujii irratti kumaandi poostiin labsamee ummanni dalagaa dhoowwamee qabeenyi isaa saamamaa niitorkiin irraa cufamee akka bu'uuraaleen misoomaa tokko hin sochoone godhamaa. Yeroo ture sanitti abbaan gadaa guyyaa takka ummata Wallaggaatiif, ummata Gujiitiif sagaleen taane ka har'a ummanni Tigraay miidhame jedhee fakkeessaa midhaan kumtaala 10,200 qotee bulaa Oromoo irraa Kadireen qunnaan kumtaalaan sodaachiftee irraa guuraa turte akka waan abbaan gadaa walitti qabee fakkeessee Maqalee deemu kun Abbaa Gadaa Oromooti moo Kadiree Biltsiginnaati? Deebii isiniif dhiisa. Haga ammaan tanaa Oromoo Wallaggaa irratti waraanni labsamee halkaniif guyyaa ilmaan Oromoo ajjeefamaa, hidhamaa, tumamaa, manni hidhaa guute kana abbaan gadaa guyyaa takkatti gadi bahee ajjeechaa Oromoo irraa haa dhaabatu, hidhaa fi saamicha Oromoo irraa haa dhaabatu hin jenne abbaan gadaa
hayyoota Oromoo hidhatti guuranii hidhatti ukkaamsanii bira taa'an hin chokossine hin dubbanne ka Maqalee TPLF ganna 27 isuma ka hadha Abbaa Gadaa ufiin jedhu kana akka feetetti hiitee akka feetetti afaan isaa qabdee akka feetetti irreecha Abbaan Gadaa itti bahu keessatti ija isaa afotti lammiilee Oromoo qeerroo Oromoo nama 700 ol gubbaan xayyaaraan jalaan taankiin qilleensaaf lafaan ilmaan Oromoo bakka ayyaanaaf bahetti xiyyaaraaf lafaan taankiin osoo inni argu ayyaana isaa isa dhoggite san har'a du'uu fi buqqa'uun isaanii har'a hidhamuu fi dalagaan isaanii dhaabachuun isa yaachiftu kun Abbaa Gadaati moo Kadiree Bilchiginnaati? Abbaa Gadaati moo Kadiree Bilchiginnaati? Yaa abbootii gadaa kan nuti isiniin dhaadannu ka Oromoon cufti ani ilma gadaa Abbaa Gadaatu fiin jedhu Abbaan Gadaa ka jedhan ka akkanaa kana yoo taate an ilma Abbaa Gadaa ta'uu hin danda'u. Innis ilma Abbaa Gadaa ta'uu hin danda'u. Isiinis intala Abbaa Gadaa ta'uu hin dandeettu. Wal waakkanneeti namuu bakka jiru waan danda'u godhaatuma jiraanna malee Abbaan Gadaa akkanaa kunneen Oromoo bakka bu'uu hin danda'u. Abbaan Gadaa yeroo Oromoo Wallaggaa du'uu fi saamamuu fi dalagaa irraa dhoowwamuu fi maqaa shanee jedhamu itti moggaafamee waajiraalee keessaa ari'amuu fi akka fedhetti ajjeefamu araara buusuu hin dandeenye, ummata beelaa qarqaaruu hin dandeenye, yeroo ummata daangaa Beenishaangul Gumuz irratti ajjeesan sani ilmaan Oromoo ilma Oromoo nama tokkocharraa maatii tokkocha keessaa namni 9 ajjeefame san Abbaan Gadaa eessa jira? Dheengadda gaafa Maqalee dhaquuf deemu kana shuumame moo Abbaa Gadaa Bilchiginnaati moo Abbaa Gadaa Oromooti? Abbaan Gadaa guyyaa weellisaan isaa qaroon ilmaan Oromoo ka akka Hacaaluu Hundeessaa dabaan ajjeefamee dhugaan isaa dhokatu, dhugaan isaa haa baatu gaafachuu hin dandeenye. Guyyaa ilmaan Oromoo guyyaa tokkotti guyyaa du'a Hacaaluu san namni 60 meeqaa Oromiyaa keessatti bakka isin jirtan magaalaa Finfinnee keessatti ajjeefaman yakki akkanaa Oromoo irratti dalagamuun haa dhaabatu. Abbaan Gadaa hin jenne ka gaafa Maqalee dhukkubsatee midhaan fe'ee deemu kun Kadiree Bilchiginnaati moo Abbaa Gadaa Oromooti? Abbaan Gadaa Oromoo ka ilmaan Oromoo mana hidhaa guuttee manneen barnootaa keessatti hidhaa jirtu ilmaan Oromoo hidhaa irraa haa hiikamtu hin jenne, ka hayyoonni Oromoo badii takkaan maletti mana hidhaatti guuramanii murtii haqaa dhabanii kijibaan magaarrajaa duubaan itti rageessisiisaa akka fedhanitti itti taphatan san ka dhugaan Oromoo bahuu qabdi. Ilmaan Oromoo hidhaa irraa bahuu qaban, ilmaan Oromoo ajjeefamuun qaban, ilmaan Oromoo hidhamuun qaban jenne Abbaan Gadaa hin jenne sun gaafa Maqalee qarqaarsa fe'ee araara jedhee
ummata deebifnee dhaabna jedhee deemu sun gaafa Oromoo Wallaggaa Beenishaangul Gumuz keessaa kumaatamaan buqqisan san gaafa daangaa Matakkalitti ilmaan nafxanyaa ilmaan Oromoo nama 200 way fixxu san Abbaan Gadaan dubbanne Abbaan Gadaa gabbaa'ee ummata isaatii sagaleen taane ka qarqaarsa midhaan 10,000 ol fe'ee Maqalee deemu kun Abbaa Gadaa Oromoo osoo hin taane Kadiree Bilisiginnaa akka taatan akka kiyyatti isin hubadhee jira. TPLF fi Bilisiginnaan ammaa kaleessa warra harkaa fi ija waliif ta'ee gurraaf afaan walii ta'ee ummata Oromoo saamee saamsisaa ajjeesisiisaa ture. Har'a tuffii kalee walii qabaniin TPLF illeen kaleenatu si ajajaa ture. Har'a siifi ajajamuu hin danda'u ka jedhuun tuffii walirraa qabaniin Bilisiginnaan ammaa ta dur OPDOllee har'a natu angoo qabaa ergaan kalee atin ergattu sun bara san dabartee hooggansi ati kalee natti kennitu sun bara san dabree har'a hooggansa kiyya fudhattu malee jedhee humna walirra laallatuuf akka fedhetti wal dhahu san Abbaan Gadaa Oromoo kana keessaa maal godha? Kaleessa gaafa OPDO'n fuutee Oromiyaa keessaan deemtu abbaan amantaa Tigree ummata kana hin saamsisinaa. Abbaan amantaa warra Tigraay warra Maqalee Oromiyaa keessatti Oromoon ajjeesinaa. Yookaaniif gaafa Oromoon 700,000 Somaaliyaa irraa buqqaate san warri isin hadha midhaan feetanii deemtaniif kuni warra shilingii birrii 100 takka ummanni teeletti ummata isaa qarqaaruuf teeletti kafalu nurraa muratee nu dhoowwate san warra waa garatti qabachuu hin beekne garaa malee warra mataan isaanii waan dabre hin beekne warra qalbiin isaanii waan hadha dalayduuf waan hadha nyaattu malee badii boru ummata Oromoo irra gahu hin beekne. Abbaan Gadaa akkana Abbaa Gadaa Oromoo ta'uu hin danda'u. Abbaa Gadaa Bilisiginnaa yoo ta'e malee. Nuti ilmaan Abbaa Gadaati jennee diqqaa guddaan keenya yoo dhaadannu jabinna abbootiin Gadaa kaleessaa warri sirna Gadaa ka dhugaa san tumanii lafa kaayan sanniin baanna malee warra Kadireen tumattee akka barbaaddetti Oromoon saamuuf haqa Oromoo ittiin awwaaluuf qabeenya Oromoo ittiin tolaan baafachuuf qabeenya Oromoo ittiin gurgurachuuf maqaa Abbaa Gadaa itti moggaasanii Oromiyaa keessa olii gad oofantunniin Kadiree Bilisiginnaati malee Abbaa Gadaa Oromoo ta'uu hin danda'u. Warri waraana Oromoo lubbuu isaa takkatti ummata kiyyaaf kenna jedhee waraanni adda bilisummaa Oromoo woboon bosona keessa jiru mootummaan akka ajjeesuuf mootummaan akka dhabamsiisuuf murtii irratti dabarsee ummata fayyaalessa fuudhee qilee keessaan deemee waraana Oromoo ajjeesisiisu Abbaa Gadaa Oromoo osoo hin taane Kadiree Bilisiginnaati. Durumaayyuu Oromoon teeda qaba. Maqaa nama isa ajjeesee hin moggaafatu. Fakkeenya yoo fudhe Abbaa Gadaa tokkocha Abbaa Gadaa Tuulamaa ufiin jedhu goobana hoolaa ka jedhan kana namni goobana jedhamu goobanni daacee warra sanyii nama sanyii duguuggaa Oromoo irratti raawwachiisaa ture.
maatiin isaa gaafa maqaa kana isaa baasu goobana daacee fakkeenya fudhatee maqaa kana akka isaa baase gamanumaan beekuu qabdan. Namni maqaan goobanaa ganamumaa Oromoof akka hin tolle osoo beeynu Abbaa Gadaa Tuulamaa jedhanii gaafa isa muudan irraa kaasee milkiin Oromoon of dhufte takkalleen hin jirtu. Abbaa Gadaa ka akka Abbaa Gadaa goobana hoolaa ka jedhan kana dura ka ture Abbaa Gadaa akkasii feena. Maqaa isaanii dhahuun barbaadu. Tartiiba goobana daacee kana keessatti. Kuni Abbaa Gadaa osoo hin taane namni Oromoo irraa duuti dhaabachuu qabdi jedhee hin mormine. Namni Oromoo irraa hidhaan dhaabachuu qaba jedhee hin mormine. Nama hayyoota Oromoo paartilee Oromoo waliif fidee walii galchuu hin dandeenye. Nama Oromoo wal ajjeesuuf Oromoo walii dhutaa'ee ilaalaa. Diina Oromoo ka ayyaana isaatu isa dhoowwee ija isaa afotti nama 700 wareege san har'a midhaan qabatee midhaan itti fe'ee jala deemu kuni darree fi dayyuusa malee Abbaa Gadaa Oromoo ta'uu hin danda'u. Oromoon Abbaa Gadaa gumaa namaa baasu barbaaddi malee Abbaa Gadaa mana gumaa dhaqu Oromoon hin barbaadu. Lolli Tigraayin irra geeffames Oromoo bakka hin bu'u. Sun nafxanyamaa fi TPLFitu waldhaane jarumatu sanyii duguuggaa walirratti raawwate jarumatu hijaa kaleessa walirraa qaban badii bara jarri angoo qabdu irratti dalayte san walirraa kafalachuuf walirratti duulan malee Oromoon gumaa isaa sanyii duguugee kafaladhan jenne. Gaafa ufii du'uu osoo ilmaan nafxanyaatii fi ilmaan TPLF illeen nu ajjeeftu OPDO waliin nu ajjeeftu warra ollaa keenya keessa jiru osoo manni isaanii cinaa mana kiyyaa jiru osoo manni nafxanyaa cinaa mana kiyyaa jiru rifeensa tokko irraa hin cabsine Oromoon biyya san irratti walqixxummaan jiraanna jedhee qabsaa'e malee TPLFiin waraana irratti labsee ajjeesee jaratti qixxaaya jedhee hin yaadne guyyaa tokkollee. Gaafa TPLFiin morminu karaa maleen nama hin ajjeesinaa jenneeti. Karaa maleen nama hin hidhinaa jenneeti. Karaa maleen nama hin buqqisinaa jenneeti. Karaa maleen nama hin saaminaa jenneeti. Walqixxummaan sabaaf sablammootaa haa eeggamu jenneeti. Malee nulleen isinirra deebinee isin hiinee isin ajjeefnee isin buqqifnee isin saamna jenneetii miti qaqabsoofne. Ammoo biltsiginnaan tamaqaan isii dur OPDO jedhamuu fi biltsiginnaan naannoo Amaaraa woma kaleessa abboonni isaanii dalayte dalaganii abbootuma isaaniititti qixxaayan malee wanni isaan abboota isaanii TPLFiin caalaniin tokkolleen hin jiru. Badii isaan ganna 27 keessatti isaanuma OPDO tanniinfa wajjiin dalagaa turan. Biltsiginnaan ammaan tanaa ammootu ganna 2 keessatti badii TPLF ganna 27 keessatti hin dalagin Oromoo irratti dalagu jirti. Fakkeenya yoo isiniif kaase qaroo sabaa nama akka Hacaaluu Hundeessaa TPLF ganna meeqa guutuu yeroo inni qabsoo jara waliin wal qabu hiiteellee beetti garuu hin ajjeefne akka biyya tanaaf faayidaa qabu beetti. TPLF nama akka Lidatu Ayyaloo nama sammuu bal'aa qabu nama biyya Itoophiyaa san fayyadu yaada isaa mormii inni fidu waliin irraa fuutee
hojiitti hiikaa turte malee mana hidhaatitti darbitee achitti taphataa hin turre. Dhugaadha nama nurraa ajjeeftee jirti. Gaafa Oromoon dunuunfatee itti gadi bahee ganna 4 gara boodaatti hafte san 2014 irraa hanga 2016tti ajjeechaa duguuggaa sanyii Oromoo irratti raawwatte. Kaachiin duraa waan ammaan tana TPL biltsiginnaan Oromoo irra raawwataa jirtu kana TPLF Oromoo irratti raawwanne. Kijibtichi muummichi ministeeraa ka gaafa Laggasaa Wagii akkan ajjeefamneef ergaa Eertiratti dabarsee akka jalaa miliqu godhaa jedhee yeroo ajajni waraanaa Laggasaa Wagii irratti bahe akka Laggasaa Wagiin ajjeefamneef ajaja dabarsee akka jalaa miliqu godhuu yaale jedhu sun Jaal Marroo fi Laggasaa Wagii garaagarummaan isaa maali isa biratti? Bara san inni aangoo hin qabu ergamtuu waan tureefi amma ammootu waan teessoo ofiitiif sodaatuufi Marroon ka qabsaayu waraanni bilisummaa Oromoo ka qabsaayu teessoof osoo hin taane du'a Oromoo irraa dhaabuufi teessoof osoo hin taane saamamuu Oromoo irraa dhaabuufi teessoof osoo hin taane hidhamuu Oromoo irraa dhaabuufi teessoof osoo hin taane gudeedamuu dubartii Oromoo irraa hambisuufi. Biyya san keessatti Oromoowwanni jala muree ofitti himee beekuu qabaatu yoo jiraate hanga OPDO'n kaleessaa PP'n dheengaddaa ODP'n dheengaddaa PP'n hadhaa biyya san keessaa dhabamtutti gaafiin Oromoo tokkolleen akka hin deebine beekuu qabaatta. Hidhaa fi ajjeechaan akka Oromoo irraa hin dhaabanne beekuu qabaatta. Saaminsi Oromoo irraa akka hin dhaabanne beekuu qabaatta. Tuffatamuun Oromoo irraa akka hin dhaabanne beekuu qabaatta. Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaati ta jennu sun akka ta Oromoo ta'uu hin dandeenye beekuu qabaatta jechuudha. Bakka jirtu waan dandeettu takka yoo dalayde biltsiginnaan Oromoof gaaraa miti tullu malee. Kun jecha Jawaar Muhammad TPLF'n irra fayyadamaa ture. TPLF Oromoof gaaraa miti. Wayyaaneen Oromoof gaaraa miti jechaa ture. Biltsiginnaan ammootu Oromoof wamaayyuu miti. Oromoon ofirraa buqqisuu ni danda'a. Qabsoo Oromoottu bakka 3 ta'e malee bakka 3. Tokkoffaa warra qabsoo karaa nagaa jedhee wama takka sochoosuu danda'an jirre. Lammaffaa warra qabsoo hidhannooti jedhee deeggarsa dhabee badii kalee isaan dura dalagameef kijiba kalee isaan dura dalagameef dadhabbina hooggansa isaan duraatiif amanamuu dadhabanii deeggarsa dhaban kana waraana bilisummaa Oromoo bara waraana ammaa kana osoo hin taane baroota wayyaaneen jirtu san hooggansi waraana bilisummaa Oromoo hooggansa biizinasaati malee hooggansa qabsoo sabaa kan taane diqqaa guddaan kan kenni beeyta. Bilaashumatti maqaa Abbaa jedhuun Oromoon ajjeefamaa ture malee bu'aan inni Oromoof buuse gaafa Galaasaa Dilboo irraa Gomboo irraa kaasee hanga gaafa bara 2018 qabsoon Oromoo
gara adda bilisummaa Oromootiin bu'aan mul'ate ani tokkollee hin agarre. Waan achi as mul'atutti jiru ammootu waraana ofii isaatii didee bosonatti hafe kana yoo dandeette dhaqi itti dabalam, yoo dadhabde waan qabduun deeggar, yookaaniif dhagaa irratti guuruu fi maqaa isaanii balleessuu dhiisi. Kanuma siidhaama. Dhuma sagantaa kiyyaa irratti waamicha poolisii Oromiyaatiif, humna addaa Oromiyaatiif, yaa obboleeyyantii, yaa ilmaan Oromoo, warri waraana raayyaa ittisa biyyaa keessa jirtanillee yoo na dhageeffattan, Please bararaa oolii allaatti duuti lafa. Bararaa oolii allaatti duuti lafa. Bakka feete jiraadhu maqaan kee Oromoon si yaamama. Bakka feete qabeenya horadhu lafeen tantee Oromiyaa. Biyyi tee Oromiyaa. Ergamtuu sirna nafxanyaa kana jalaa bahi. Ummata keetiif dhaabadhu. Qawwee tantee tabaadhattee deemtuun diinuma si ergu kanatti diina shiraan wal si ajjeesisiisuuf ilmaanuma Oromoota Oromoo qabsaa'uuf bosona keessa jirtutti siin ergu san qabadhu. Waraanuma bosona jiru ka Oromoo sanitti dabalame. Wantoonni garagaraa viidiyooleen babbareedaan dhiyootan argaa jirru ni jira. Warri humna addaa Oromiyaa jedhanii kutaa garagaraa keessaa si yaamanii Gujiif Booranaa Wallagga si erganii waraanni adda bilisummaa Oromoo harkaan si qabee si booji'ee nagaan si nyaachisee si obaasaa nagahaan ofitti si dabalee si simate sunniin akka nagaan si simatu abdii qabaadhu. Deemii itti makam. Biyyi tunteeti situ bulchata. Wanti si ergataniif hin jiru. Situ ergata. Abbaan biyyaa si'i. Warra maxxantummaa barate kana waliin maxxantee uf hin xiqqeessin. Goota ta'ii. Goota taatee qawwee hidhattee. Goota ta'ii ummata keetiif loli. Ummata keetiif du'i. Goota ta'ii maqaa kee galmeessi addunyaa tanarraa deemi. Osoo ergamtu yoo duute ati maqaan qabdu. Ati goobana daajeeti. Osoo saba kee ajjeeftu yoo duute duutullee azaaba. Waan keetiif osoo qabsooftu yoo duute saba keetiif osoo qabsooftu yoo duute maqaan keellee gubbaa kanatti hafa. Seenaan kee Oromoo bira dubbatama. Maatii kee ittiin boonani. Gosti tee ittiin boonti. Sabni kee siin boona. Siin dhaadata. Gaafa osoo akkuma goobana daacee si ergatanii duguggaa sanyii Oromoo irra raawwattu maqaan kan kee akkuma goobana daacee ka'ati dhageettuu kanatti maqaan kee waamama. Minilikiin tartiiba si sallabsiisan jechuudha. Ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa keessatti wanta namni haga ammaa hin dhagahin tokkotu jira. Icciitii namuu hanga ammaa hin dhagahin tokkotu jira. Gaafa yaalii ajjeechaa Jawaariin irratti raawwatan namni ajaja dabarse Damballaash Gabra Mikaa'el ka jedhamu ajajaa poolisii federaalaa ka ture Damballaash Gabra Mikaa'el jedhama. Namichi kun akkuma sagalee isaallee dhageettan ajaja inni dabarse san eenyurraa akka itti dabare ka ajajan sun akka inni dubbate ni yaadattan. Gootichi Oromoo qaroon Oromoo ijji Oromoo Hacaaluu Hundeessaa guyyaa tokko Damballaash Gabra Mikaa'el wajjin
Huteela ililliitti wal gahan jedhan akkuma tasaa. Eega wal gahanii Hacaaluun onnee sibiilaa sun gadhee akka teetii tanaa namni Jawaar Muhammad ajjeesuuf labsi ajaja irratti dabarse jedhee shugguxii eega inni itti baafatee namni jidduu seenee gargar baasuu namichatti isinillee lubbuun isaa guyyaa san haftee Hacaalutti dhaadataa eega achii deemee akkuma jedhan Hacaaluu ajjeesisiisuun gahee guddaa namni taphate Damballaash Gabra Mikaa'el akka ta'e icciitii jabaa tokkotu nagahee jira. Bal'inna isaa guyyaa biraa qabadhee isiniif dhihaadhaa. Sheer waliif godhaa. Isin jaaladhaa. Jabaadhaa wal jajjabeessaa. Bakka jirtaniin waan dandeettan saba keessaniif hojjadhaa. Duuti bifa biraa hin qabduu. Namuu akkuma Hacaaluun du'e san inuma du'aa saba keetiif waa hojjatte yoo duute ammoo akkasitti saba kan kee dhukkubsitaa yoo osoo saba kan keetiif waan tokkollee osoman hojjenne osoma raftu osoma nyaattu osoma dhuydu jiraatteetuma addunyaa tanarraa galte uumamuu keetuu sabuma kan kee qofa si beeka. Saba ufiitiif namni hin dubbanne hin dhukkubsanne dayyuusa akka jedhan amantaan keetillee sitti himaa. Isin jaaladhaa. Naga keessanaa jiraadhaa.